Yoo yaashamaa kam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. An Boonsaa Addisuu Guuteetii YouTube channel kanaan barsiisa sagalee waaqayyoo viidiyoowwan babbareedoo jireenya afuura namaa jijjiiraniif jabeessan akkasumas ergaawwan kiristiyaanaa odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an isiniif dhiyeessinaa. Tarii YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu akkasiniif dhufaniifis mallattoo bilbilaa yookaan beellii bana gochuu hin dagatinaa. Amma gara dhimma keenyaatti haa deemnu. Yeroo hedduu tajaajiltoonni hedduun otoo isaan cubbuu garaagaraa hojjetanii argina akkasumas ni dhageenya. Faarfataa akkasiitu ejjee luba akkasiitu cubbuu hojjete yookaan raajii abaluutu sobee yeroo jedhamu ni dhageenya. Kan isaan cubbuu hojjetan immoo utuu iddoo aarsaa irraa saba waaqayyoo tajaajilaniiti. Amantoonnii fi namoonni hin amanin hedduun garuu maaliif raajiin abaluu yookaan faarfataan abaluu yookaan lubni abaluun utuu iddoo aarsaa irra jiru cubbuu hojjetaa jedhanii mataa cabu. Ani akka namanuttii fi akkan beekutti tajaajiltoonni iddoo aarsaa irra jiran yookaan tajaajilan hundinuu qajeeluu ta'uu hin qabanin jedha. Namni cubbuu hojjetaa tajaajilu iddoo aarsaa irra jiraachuun dirqama. Sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Yeroon firdiin kennamu ga'eera. Firdiin kunis warra mana waaqayyoo keessatti in jalqabama. Erga dura nutti in jalqabama ta'ee dhumni warra wangeela waaqayyoo amanuuf didanii maal haa ta'u ree? Tokkoffaa Phexros boqonnaa 4:17. Firdiin iddoo aarsaa irra jalqabaa jedha. Warra mana waaqayyoo hojjetan irraa ni jalqaba. Egaa firdiin iddoo aarsaa irraa eegala erga ta'ee namni cubbuu hojjetu yookaan namni jal'aan iddoo aarsaa irra hin jiru yoo ta'e eenyutti faradama ree? Sagaleen waaqayyoo inni firdiin iddoo aarsaa irraa eegala jedhu raawwatamuuf namni cubbuu hojjetaa tajaajilu iddoo aarsaa irra jiraachuun dirqama. Inni caafame jiru akka raawwatuuf Yihuudaan bartoota keessa jiraachuun dirqama ture. Otoo Yihudaan inni gooftaa dabarsee kennuudhaan cubbuu hojjete sun bartoota sana keessaa hin jiru ta'ee eenyutu dabarsee gooftaa kenna ture? Nama gooftaa dabarsee kennutu dhibe jechuun immoo inni caafames jiru raajiin sun fiixaan hin baanee jechuudha. Tajaajiltoonni hedduun har'a iddoo aarsaa irraa saba waaqayyoo tajaajilan hedduun isaanii warra karaa isaanii raajiin dubbatamee raawwatamu ta'uu malu. Kanaafuu inni cubbuu hojjetaa tajaajilu ittuma hafufuu inni qajeelinaan akka waaqayyoo isaarraa barbaadutti jireenyi isaa eeggatee tajaajilus itti hafufu. Dhumarratti hundinuu gatii hojii isaanii ni argatu. Sagaleen waaqayyoos kanuma dhugaa nuuf ba'a. Mul'ata boqonnaa 22:11 irratti akkas jedha. Inni waan jal'aa hojjetu jal'aadhuma isaa haa hojjetu. Inni xuraa'aan ittuma haa xureessu. Inni waan qajeelaa hojjetu qajeelummaa isaa haa hojjetu. Inni waaqayyoof qulqullaa'ee isumaaf haa qulqullaa'u jedhee anatti hime. Inni dhufu sun kunoo ani dafee nan dhufaa. Gatii isa ani adduma addaan akka hojii isaaniitti namaaf kennus fidee nan dhufa. Kanaaf amantoonni ija isaanii dhugaa irra haa kaa'atanii tajaajila abaluutu dogoggoree jedhanii amanachuu dhiisanii isa gatii guddaa qabu sana ganuu hin qabani. Namoonni dhugaan galeef dhugaa ilaalee deemaa. Dhugaan immoo Yesuusidha. Amantootni eenyuun ilaaltanii akka deemaa jirtan adda baafadhaan dhaamsa kootii kan kana barreesse Sanyii Mootii jedhama. Yeah.
Kana fakkaata qophiin keenya Rana Fina Kotar Targamasani Jenna Bai Sinjalanna. We're waiting for you. Sherry Goriga. Sagantaa kana fakkaatu guyyaa magaalaa Portland waliin waaqayyoon walii wajjin waaqessuuf kabajuuf akka kanatti bifa kanatti qopheessinee jirra. Egaa karaa gama keenyaa qopheen hundumtuu raawwateera. Faarfattoonni gidduu keenya jiru, muuziqeessitoonni gidduu keenya jiru. Waaqayyoon bifa addaatiin waaqessuuf gidduu keenyatti obboloonni baay'een argaman kottaa warri mana jirtan haala garaa garaa keessa warri jirtan kottaa waaqayyoon wajjin waaqeffadhaa. Waaqayyoon ol qabaa, waaqayyoon jajadhaa. Obboloonni keenya Paawuleen bira jira, Dastuun bira jira, faarfattoonni kan biroollee jiru. Waaqayyoon walii wajjin waaqessinaa kottaan wajjin hirmaadhaa. Nagaan isiniif baay'atu kabajamtoota jaalatamtoota obbolota keenya as magaalaa Portland akkuma kanas nutti dhiyoorraa Seattle kan argamtan amma konsertii faarfannaa afaan Oromoo guddaa magaalaa Portlanditti qabannee qophii hundumaa xumurree baandii akkuma argitan baandii guutuudhaan Paawulos Tageen anis dabalatee Bodisko Warraaqaa iddoo kana jirra. Sagantaan keenya dhiyootti jalqabaa hundumti keessan sagantaa keenya kana namoota kan biraafis qooduudhaan kottaa irratti argamaa isiniin jenna. Misnaat. Aye.
Waaqayyoo nageenyi gooftaa biraa bakka jirtanitti fulaa jirtanitti hunda keessanii bira haadha jenna nagaan gooftaa isiniif baay'atu. Buleessi keenya warra Qafokkii CD albama bareedaa tokko galgala kana eebbisiisuudhaaf kunoo magaalaa Oregon Seattle Portland dhufnee jirra. Magaalaa kana keessa kan jirtan qulqulloonni gooftaa akkanumas jiraattonni naannaa kana galgala kana kottaa nu waliin maqaa Waaqayyo keenya isa jiraataa qulqulleessinaa guddaa goona. Gooftaa Yesuus sin eebbisu bakka jirtanitti. Hallelujah. Hallelujah.